haadha manaa hiikee malan coba mamonni namni bichuu wal baafatee yeroodhaaf walii dhaabata anu arjaa akka keenaa garree garaan koosuma yaadata. Nagaan isiniif hawaayee akkam jirtu hordoftoonni Saaroon TV biyya keessaa fi biyya alaa kan keessan jirtu miti anis nagaadha waaqayyo kagalatu guyyaa irraa kan ammoo jechuudha oduu addaa isiniifdha yookiis immoo waan dhaga'uudhaafis akkasuma arguudhaaf fuula namaattis fuula waaqa fuula aadaa duratti illee cigaa isaa fi jibbiisaa ta'e tokko isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha innis akka nama tokkootti akka namummaa tokkootti yaada mataa kiyyan ibsachuudha kan inni dhufee akkasuma illee namootaaf illee barnoota ta'a. Sababinsa dhimma faarfataa Malkaamuu Sanbataa wajjin kan wal ilaallatu jechuudha. Nama kana kanan durallee akka dogoggora isaallee hubatee nama deebi'ee jirudha. Ammallee viidiyoo biraatiin yookiis immoo kaleessa dheengadda suuraadhaan kan inni maxxanfamee ture akkasumallee waggoota lamaan darbanii bifa sagaleedhaanidha kan inni mul'ate. Akkasuma bifa suuraallee dabalatee garuu amma bifa viidiyootiin mul'atee jira jechuudha. Jalqaba asumarraatti viidiyoo sanallee walakkaatti isinitti nan agarsiisa yookiis immoo dhaggeeffattu garuu viidiyoon sun safuu gurraafillee dhaga'uu nama jibbisiisa asumarraan akkana ukkulchitan sin jechuun barbaada. Namni haadha manaa mana keessaa qabu deemee bakkeedha ejjuu jechuun anaaf baay'ee ulfaataadhallee waan dubbadhullee waan anaasa'ullee hin qabu jechuudha. Haadha manaa hiikeera jedhee yoon fudhadhe gabaabatti salphaadha jechuudha yookiin immoo adduma addatti hiikee bakka bakkeetti gadhiisii yoo jiraate malee osoo haadha mana keessaa qabu osoo manatti ilaaluu haadha manaas dhiisee ganda deemee ganda bakkeetti wanta fokkataa waan cigaa isaa hojjechuun iyyuu mataa isaatti abaarsa jireenya ofirratti gotutu abaarsa maatii ofirratti gotutu abaarsa biyya ofirratti gotutu abaarsa dhalootatti gotutu jechuudha. Sababiin isaayyuu namas kanarraan irraa baratamalleeti irraa hubatamalleeti garuu gaafa yaada fokkataa fi hojii fokkataa tappillaan taanitti maxxanfatee deemu waan fokkataadha waan ta'eef iyyuu osoo gabaabaatti yookiin haadha manaa hiikeera jedhamee beekame gaariidha yookiis immoo haadha manaa qaba jedhamee haadha manaa isaa jiraate irra bareedaadha jechuudha. Isiniif himee dhaamsa koo gara dhumaatti isiniif darba. Innis akkas jedha faarfataa addaggee jedha jechuudha. Malkaamuu Sanbataa jedhama. Gurbaan kun kanaan dura haadha manaa isaa amma kan ulfeessee ana miti jechuun gatee ture. Isheenis ragga deeggarsa namoota gargaaranii mucaa ishee deessee dhimmi kun karaa namoota haqaa karaa peejii kanaanii qaqqabee nutis mucaa isaa fi akkasumas haadha manaa isaa akka fudhatuuf yookiis ofitti fuudhuuf itti barreessine inni garuu fuula FB isaa irratti achas ba'uudhaan hamatamaan leencaa hamattuun adurreedha jechuun humna dhugaa jalaa yookiis immoo dhugaa jalaa miliquudhaaf hedduu wixxirfataa ture jedha. Haa ta'u malee sochii garee haqaa karaa hundaa geggeessee gaabbee mucaa isaa fi haadha mucaa isaa fudhachuuf gaa'ela keessa jiraachuu itti fufanii jiru. Malkaamuun garuu hamma har'aatti dhiibbaa karaa peejii kanaan fuudhuu isaa amanuu hin barbaadu. Akka waan haadha manaa isaaf jaallatutti feesbuukii gubbaa naannessaa maxxansaa oola. Garuu mana keessatti nagaa hin qabu. Yeroo madhiyoo kana maarchi 8 yookiis immoo maarchi darbe guyyaa 8 manatti dhiisee bakka hin beekamne dhokatee ture. Garuu barbaacha karaa keessaa isaaf gooneen mana isaatti deebi'eera. Garuu gurbaan hojii ejjummaa hamaa irratti bobba'ee jira. Viidiyoo sekoondii 46 kanarraa akkuma argitan intalbi salphoo akka isaati Abinat Tsaggaayee jedhamtu wajjin magaalaa Bishooftuutti geeffatee bakka inni ejja raawwatetti kan waraabamedha. Kun torban sadan kana keessa kan ta'edha. Kan bara darbee yookiis immoo kan durii miti. Sodaa Waaqayyoo keessan jiru. Waltajjii konfiraansii irratti immoo fakkaatu isaa wajjin ferreeggeexaa oola. Kun maqaa Waaqayyoo arrabsiisaa waan ooluuf gochaan isaa kun saaxilameera. Haadha manaa isaa rakkina isaa hunda dandeessee wajjin jiraachaa kan turtees ammas kan jirtus ammas akka obsitu karaa keessaa gorsinee jirra. Hima didee kana garuu faarfattoota warra wangeelaa waan bakka hin buuneef akka irraa of baratamuuf saaxilee jirra. Irraa of eeggadhaa jedha. Kun barreeffama maxxanfamee tureera jechuudha. Akkasuma immoo viidiyoo keessa isiniif ni galcha. Amma goona sallaan
amma sallaan immoo booddee baratti hin deebitu. Maalif sitti fakkaati ansatti yaada ani qabu namni viidiyoo kana waraabes namni viidiyoo kana erges akkasumas obboleettiin keenya kunis obboleessi keenya kunis hundi isaaniiyyuu badii mataa isaanii danda'e qaba jechuudha. Namni viidiyoo kana fidee akka Facebook irratti maxxanfamu yookiis immoo toora social media irratti akka maxxanfamu godhesi yakka guddaadha. Maaliif sababiin isaa yoo isiniin jedhe yoo ani balleessaa tokko godhe yoo ani yakka tokko godhe anaan na gorsuu moo deemtee bakkeetti saaxiltee tokko haamilee cabsuun lammata immoo namoonni illee amanamummaan akka hin qabne namoonni hundumtu akka laalamu taasisuuf irra salphata. Sadaffaa immoo gufuu wangeelaa akka ta'aa jiru yookiis immoo akka ta'aa jirtu hin dagatiin. Namni viidiyoo kana fidee maxxansites ta'e namni viidiyoo kana waraabdes taanaan jechuudha. Sababni isaayyuu namni fooniidhaa hin dogoggora namni immoo hin dogoggorre addunyaa kanarra hin jiru. Maaliif ree hundumtiniyyuu yakkaniiru ayyaanni waaqayyo isaanii hir'ateera jedhee caafamee jira. Xinnaa fi guddaa yookiis immoo hayyuuf ogeessan jenne hundumatu yakkee hundumatu cubboo hojjete hundumatu yakka hojjetee raawwatee jira waan ta'eef namni immoo yakka osoo hin raawwatiin hanga yoona kanaa jiru sin jiru sa'atii ammaa kanaan dubbadhu kanatti illee jechuudha miti ana dabalatee si dabalatee namni cubbuu hin raawwanne abadan gonkumaayyuu hin jiru jechuudha. Namni kamiyyuu cubbuu ni hojjeta jechuudha. Xiqqaa fi guddaa immoo hin qabdu cubbuun jechuudha. Kanaaf iyyuu ani akka kootti obboleettii kanatu waraabe yoo taate si rakkoo guddaa mataa ishee qabdi jechuudha. Sanuu afaan baalagee kanaan haasa'u jechuun waan guddaadha. Sababiin isaayyuu abbaa manaa ishee miti. Akkanni abbaa haadha manaa yookiis immoo abbaa manaa nama kan biraa ta'es ni beekti. Isheenillee dogoggorteetti maalirree daliilaa hedduutu faca'ee jira yeroo ammaa kana keessatti jechuudha. Daliilaan akkamitti akka Salamoon hin kuffifte hundumti keenya iyyuu hin beekna waan ta'eef jechuudha. Harree taanaan daliilota hedduutu namoota waaqayyoo kuffisaa jira jechuudha. Daliilaa hedduutu namoota waaqayyoo karaa dhabee wangeelli illee akka karaa dhaabbatu goosisaa jira jechuudha. Akkasumaan security kaameraa mana hoteela sana keessatti waraabee yoo ta'es illee balleessaa guddaadha. Warrumti viidiyoo kanarraa fuutan illee gorsitanii achumatti akka dhiifamu akkasumas immoo namni kun akka gorfamu gochuun waa tokko gabaabaa ture jechuudha. Maaliif ree caba nama kamiiyyuu yookiis immoo nam tokko dogoggora sanaatiin akka badu gochuun mataa isaatti cubbuudha waan ta'eef jechuudha. Sadaffaa dabalataan immoo akkasuma obboleessi keenya kunis immoo dhuguma akka odeeffamaa yookiis immoo akkuma amma jedhamaa jiru kanatti itti jirta yoo ta'es akkasumas itti jira yoo ta'e rakkoo guddaa qaba jechuudha. Maaliif ree fuula waaqayyoo dhaabbatanii waaqayyoon tajaajilaa haadha manatti dhiisanii dhala ofii manatti dhiisanii ganda dhaquun mataa isaatti cubbuudha. Sababiin isaarri qorama ejjaa ooluudhaaf dhiirri tokko fuudhuu qaba dubartiin tokko fuudhuu qabdi jechuudha. Sababa kanaafuu erga fuuteeti wanti hanga haadha manaa keessiif ga'us hin jiru. Haadha manaa kee kanatti jaallattee kanatti ganama wajjin turte ishee kan si caalu hin jiru waan fedha kee hundumaallee sii guutuu dandeessi. Maaliif dirqama macaafa qulqulluutu jedhallee waan ta'eef jechuudha. Tanaafillee balleessaa kee kana simoo simitillee akka ta'e baateellee atillee akka dubbattu asumaanillee jechuudha dhaamsadha jechuudha. Arfaffaa immoo gaafa viidiyoon kun saaxilamu haadha manaa ishee manaadhaaf gorsa laanneerraa kan jedhu jira jechuudha. Gaalli sun akka diigamuuf moo akka jabaatuuf moo akka isheen obsa fudhachuuf moo kana booddee moo obsa maal qabdi kaleessa iyyuu gaafa jalqabaayyuu mucaa koo miti dhee wajjin dhiisee badee deebisee immoo fuudhee amma immoo deebisanii immoo otoo isheen mana jirtu deebisee bakkeedha jechuudha. Kanaafuu mataa isaatti iyyuu rakkoo guddaadha. Dabalatee immoo osoo akka mucaa qulqulluutti namni jiraatu illee hin jiru. Garuu osoo akka sanatti yaadne immoo silaa nama kana wajjinuu gaa'ela itti fufuu hin qabdu jechuudha. Sababiin isaayyuu nama tokko ejjee yoo argite dhiiras ta'e dubartii yoo taate abbaa manaa ishee baasuu qabdu wajjin jiraachuu hin qabdu. Maaliif deebis qaama ishee xureessiti waan ta'eef nama xuraa'ee yoo deebite ciifte ni xureessiti waan ta'eef of xureessiti. Akkasuma dhiirris immoo dubartii tokko yoo argellee jechuudha of xureessa waan ta'eef dubartii sana baasuu qabaa jedha malee achuma keessatti illee cubbuu keessa jiraatu wajjin laqallaqii badii hin jiru jechuudha. Garuu immoo namni akka macaafa qulqulluutti jiraatu illee hin jiru jechuudha. Kun jechuun
ololli tun odeeffamuun saayyuu mataa sattu gaa'ila namootaa akka diigamu taasisaa jira malee ijaarallee hin jiru kana caalallee namni ija jabinaan akka cubboo jiru taasisan jedha natti fakkaata ana akka kootti sababiin saayyuu acabarbaaronni fi warroonni akka kana waldaa kiristaanaa fi amantaa nama kamiyyuu bakka bu'uu hin danda'an jechuudha amantaa nama kamiyyuu hordofanii amantaa bakka bu'uu hin danda'an maaliif warra garaati jechuudha asumarraan immoo jechuudha barichatu waanuma hamaa fokkitaa dalagsiisaa jira waan ta'eef waan dinqus miti waan garramus miti kanaafiyyuu ofii keenya of sirreessinee deemsa keenya hanga quba namatti qabnu of sirreessinee daandii keenya irra buunee yoo deemne gahaadha jechuudha sababni isaayyuu nun barbaachisu dhimma namaa fi waa'ee namaa haasaa keessa laqallaqaa ooluun homaa tokkollee faayidaallee nuuf hin qabu waan ta'eef jechuudha haa ta'u malee obboleettii keenya kan attee obboleessi keenya wajjin kana deemtee bakkee turtes balleessaa guddaa gooteetta haadha manaa akka inni qabu akka inni bultoo qabu ni beekta innillee beeka argateeti kana gochuun sirrii miti ana akka kootti dhaamsiniif qabu warroonni akkasii waldaa kiristaanaa bakka hin bu'an amantaa kamuu bakka hin bu'an sababiin isaayyuu ofuma ta'an akkasuma namoonni immoo yeroo girrisaa akkasitti girristanis dhaabbadha achumatti kan keessan mee qabaatanii suuqa dhoksattanii kan nama bakkee bahee wajjin hin girrisiina akkasumas immoo abukaatoo gidduu dhaabbachuudhaaf falmuudhaafis hin fiigina jechuudha sababiin isaayyuu abukaatoo nama tokkoo kan dhaabatu si osoo hin taane nama sanaa fi akkasuma uumaa isaa gidduu nama sana dhaabbatachuu danda'a malee ani cubbuu nama tokkoof abukaatoo dhaabachuu hin danda'u garuu namatti fakkeenyaaf qaamaa qaamatti yoo wallooles ta'e yoo rakkoon tokko uumame gidduutti abukaatoo dhaabbachuu danda'a nama waaqa gidduu garuu namni biraan qaamni sadaffaan dhufe anaaf waaqa gidduu dhaabachuu danda'u abukaatoo gidduu buutanii saabatti hiiktaniif jaalalaas ta'e gidduun dhaabatina ana dabalatee garuu dhugaa jiru walitti himuun wal gorsuun cubbuun qabullee abukaatollee miti jechuudha. Kanaafuu ana akka kiyyatti namni viidiyoo kana gadi baases warri maxxansitanis namni waraabes inni fides ana biratti fudhatamallee hin qabu jechuudha fokkataa sanuu afaan kana gadi baasu jechuun gadi baase jedhanii qanii nama biraatti sheer gochuun iyyuu sirrii miti jechuudha. Innaa kanaafiyyu osoo of eeggannee kanuma keenya jabeeffannee ani karaan koo sirriidhaan dubbiin koo sirriidhaan hojiin koo sirriidhaan gochaan koo sirriidhaan ganamaa qabeenya galgalaatti kanan deemu deemsan jiraachaa jiru yookiin immoo jireenya ni gaggeessaa jiru sun akkamii kan akkamiiti kan waaqayyoon gammachiisudha kan jireenyi koo gaariidha jennee of tilmaamu malee dhimma namaa keessatti bukeessuu fi namni illee quba qabuun nun barbaachisu garuu nama dogoggore tokko immoo gorsanii ol kaasuun immoo aadaa fi bartee aadaa keenya haa gorannu gaafa hundumaa isin jechuun barbaada warri girristanis dhaabbadha warri abukaatoonis dhaabbadha namni kun garuu deebii gahaa nuuf kennu warroonni waan akkasii afaariifattanii nama saaxiluu nama cabsuudhaaf amalee nama buusuudhaaf fiideenis immoo dhaabbadha achumatti jechuun barbaada kuni ergaa kooti kanaaf turtii gaarii waan wajjin gootaniif immoo guddaa galatoomaa isiniin jedha yoo isin tole laayik sheer godha asumarraan immoo osoo viidiyoo hin laallatiin yaada kennuudhaaf hin ariifatina.